ijoolleen muslimaa kan irra geessan hunda isiniis ifaajjanii eega rabbii guddaa isiniif gammanne mee sirri gammada guyyaa irraa gahuun bar gammachuu guddaa rabbii heessan faarsuun kanaafuu gammada hayyee eebbifamtu guyyaa irraa eegaa jirtu kongira bagatti geesse hundumtu guyyaa duraan eegaa jirtu kongira gammachuu teetanawwitu rabbii guddan hajaalatu eebbifamtu guyyaa irraa eegaa jirtu kongira bagatti geesse hundumtu guyyaa duraan eegaa jirtu kongira gammachuu teetanawwitu rabbii guddan hajaalatu ebbaa geessan har'a sirri gammada hedduudha gootan bar laffaatii guddaa isin haa milkeessu milkii gurguddaa rabbi guutiif kaasaanii mee muraada guyyaa kana namuu eegaa turtanii fedha isaatiin hiilatti geessanii baguma hanga irraa turtanii nagayaan bagumaas nuuf eegdanii obboleessa kan koo mee gammadii maaliif ollaan kan kee dhufe hundi gammachuu teetiitu nama fide barii taahibban kee hundi kanii dhufe marrii qoddachuudhaaf dhufan gammachuu tee barii qoddachuudhaaf dhufan gammachuu tee barii eebbifamtu guyyaa irraa eegaa jirtu kongira bagatti geesse hundumtu guyyaa duraan eegaa jirtu kongira gammachuu teetanawwitu rabbii guddan hajaalatu bu'aa ba'ii hedduu keessaa dabartee yeroo dheeraa kana waamee kagartee waggaa hedduudha laffaatii turtee firiitee baguma irraa agartee bakka feetu rabbiin si haa qobsiisu hojii feetu rahmaan si haa mijeessu nama haadha abbaa caayaa teessisu rabbiin dandahaadha si haa taasisu guyyaa kana gahuun laftuu miti darraadha si tolchee rabbiin keetii isin tun gammachuu tanii jalqabaati hedduudhaatu hafee yoo rabbiin fedheeti rahmaan dabalii fi gammachuu addaati rahmaan dabalii fi gammachuu addaati eebbifamtu guyyaa irraa eegaa jirtu kongira bagatti geesse hundumtu guyyaa duraan eegaa jirtu kongira gammachuu teetanawwitu rabbii guddan hajaalatu eebbifamtu guyyaa irraa eegaa jirtu kongira bagatti geesse hundumtu guyyaa duraan eegaa jirtu kongira gammachuu teetanawwitu rabbii guddan hajaalatu Congratulations to all Muslims. Masganana karbula fatari. Shukran baluta dila jabbari. Bilantishinu lana salafe. Kuch salil jina tatafe. We know when you learn education. There is so much tension. Do not finish if you mention. Praise be to Allah for this portion. نقول لكم يا إخواننا هنيئا لكم الخارجين التي بالغيب تنظرنا
تقبل منهم يا ربنا تقبل منهم يا ربنا.